ስቆሽሽ ሚያጠራኝ ጎድሏል ብሎ ማይተው እዝነቱን ከማደል ዳይማ ይሰስተው ጌታዬ አላህ ቤኩ ገሩ አመሌ xiqqoo መልካታ ይመጣበስ በቃ ዋን ብያ ሰንት ከዛም በሂን ዋ ቢልቢላ ኤገ ብያ ፊዴ ቢልቢላ ብያ ዲፍቴ ዱፍቴ ማቲ ኢስሙ ቀበቴ ዴቢቴ ዱፍቴ ናይን ቀበቴ ዴቢ መሬ ማርጎ ኢሳ rakkooni neetworkii isaa riiseet godhuu qabda neetwork riiseet bakka jedhani jira taaworii biyyaa kana ka kunoo teelee maalii kana biyyaa bakka ati deemtu kanarraa ka fudhatee caccabaa of keessatti hambisee san irraa hin xaarsine ati saniif akkamitti haarsa sanatti agarsiisme iPhoneidha bilbilli kee iPhone taanaan wanni dhayxa garuu paaswoordii kee beekuu qabda yoo paaswoordiin beennan tuttu neetwork riiseet jetteetuma irra katabda laala akkanuma goote saniif ilaali neetworkii haareetti riiseet of godha bakka amma taaworii ati amma bakka ati jirtu kanatti isatti of deebisa bilbilli kun eeshi saniif asuma bira dhufteeti seetingii kan eega iPhoneidha kuni bakka seetingii jedhu jira wanna akka gingilchaa wayii wanna akka gommaa makiinaa ayya seetingii wa seetingii san dhayxaa achi gubbatti search ka jedhu jira as gubbaa waa ati katabdu network riseetuma jettee achi katabda anja ofiisii fi ta'in network jecha tokko network reset akkaasis si kataba copy goota network reset sanin booda maal godha taaworii biyyatti yeroo ati agaarfaa deemte yeroo ati gindhiir deemte yeroo ati bakka mara deemte shaashamannee deemte hawaasaa deemte kana hunda bakka san irraa signaalii fudhate san hunda of keessatti hambiseera dhokattee haftii beektaa luuxeseen tun bakkuma mara jirti eeshi amma kun riiseet si godheeti ka bakka ati jirtu kanatti si deebisa keessanii fakkana ta'a yes bakka awitarraa bahe akkas godha koyme biyya qofaa lakunoolaa akkana sii fida la network reset yoo jette waan akkanaa kana sii fida isarra gattu iskiriinii kaafadhe yoo feete eeshi kana katabdeennaan kana sii fida sanirra gattu iPhoneidhaan bilbilli kee yes yaa so la irra deebiitiin si garsiisa dura seetingii madhayxee kanuma katabda gubbaarratti saniin booda kana gattuidhaan waa hunda riiseet si godha bilbilli haareetti jalqabaa san booda akka haareyaatti jechuudha neetworkuma amma bakka jirtu kana malee kabiraa of keessatti qabatee deebine baak jettiin faranjiin kunoo akka maaliiti residual yogguu baaburri midhaan daaku waa imaan bifataa beektaa halkan keessatti dhuga akkasuma kaawwan afaan beenu fassara ilkinillee nan bifatti ilkeen namaallee bariyoo waa nyaata wama afaan keessaa hambifatti riganii baasan malee sowaakanii bakka keessaa rigaa koo egaa gabbe network riseetii san gootee yoo differensiin argine anatu itti gaafatama laakiin paaswoordii kee irra deebi'ee si gaafata hunda qabaachuu qabda paaswoordii wannoomo email illee ka tiktaak illee ka waa hunda irra deebi'ee si gaafata maaf networkiin ati irra turte ka biyya biraati ka amma ati itti fayyadamaa jirtu ka biyya biraati waanumara hakaa wayita waa hunda no waan biraa naqu no paaswoordii qofa malee wanni hundi achuma sii jira kuni bilbila wanni godhaan jirtu bar bilbila haaromsaan jirtu bar networkii qofa networkiidha malee foon riseetii miti kun network reset jedhe beekin dagatin networkiidha malee foon riseetiin illee ni jiru isuma bira suni bilbila haqa guutuun guututti foon riseetii yoo ta'e kuni networkiidha networkii jechuun kanuma connectiona kana ka maal jettan kana internetii jechuu sirra gabbuu hin gaxxamtamu akkami naa rakkoon hin jiru ta'a ummata mooliin haasaara intaloon suni ta dhufteeti qixaatii waa ofiin fudhanne si qaxxaatu ati qixaatii irratti maaliif taqla sallasta ofirraan qabdu ijoollee beekee der intaloo san anillee hin qaxxaamneef hin argine no ani waan siin jedhuu fedhe maa itti lallaafta jarri bariyoo namni lallaafe ija nama argattiiti dhugaa sun imma amma abaayyaa ta'uu fi ati immoo maali abaaye maa waliin geessa jedheeti itti jabeessa saree amma oromoon tun garaa laafti saniifi
lakki afaan badaa dubbachuu fi aaruu fi loluu fi mirga ofii irratti waa jechuun garagaraa beeke. Ati amma maal jettaan laal? Waan ofiin qaxxaamne nan qaxxa'in. Waan ofii qaxxaamtu yoo ta'e amman simo'aa kanuma deebisee si qaxxaa'ettaan. Haga nama dubbiin dhumte teetanuma yeroo hundaa ajandaan waan biraan haasa'in. Waan ofii qaxxaamtu yoo hin taane nan qaxxa'in. Yoo garuu na qaxxaate ammuma simo'ee kanuma si qaxxaa'ettaan. Sani gaafasi if eeggatan. Ati yoo xiqqoo isii seera lallaafsistee atillee ija laaftee fi kalaas dhuftee nama guddaa ta'uun keembettu dhufteetti qashimiin hundi si daffarti qaba ofirraa. Barnuti maftii kee as kabbaruudhaaf maqaa kan kee eeguudhaaf karaamaa kee eeguudhaaf as jalatti waan qabnu fixannee kireedit kaardiin keenya overdraaftii seena. Maal kolbita? Maal taate? Bakka yoo akkas taate of kabachiisaa godham. Amma jeettiin kun faati yeroo meeqa dhufee ima si jalatti lola laakiin yoo ati nutti lalaafte yoo ati qixaatii immoo yoo ati beektaa nama feete waliin yoo taphatte qixaatiin hojiirra ooluu qaba. Yoo ati qixaatii balleessite namni giifti siin kennu lamu maaf jennaan namni qixaatii san laalee deema yookaan nama lama ati fakkeenyaaf namni tokko yoo namni Oromoo wayii taphattan nuti wanni gara kan kee gorreessi filannuu fi warra kaan akka ati nuu qaxxaatuu fi bar. Ara dhukkeetti kaasaa amma. No, qixaatiin seera qixaatii jabeessuu qabda. Yoo ati didda nuti intala teenya sirraa fudhannu. Itti jabeessaa godha akkas taadhaan qalli. Abbaa fedhe qixaatiidhaan taphadhu hin dhiisiniif. Yoo qixaatii dhiisuu hin dandeessu. Yaa dhugaa. Hin dandeessu. Nugusni nuyi bar. Dhugaa. Isin. Kanaafi maal qaxxa'uu jettee nu gaafattee nutillee qixaatii madaalawaa hin jiraa miti qixaatii likkiin tar. Akkasitti wal dhagaanii deeman malee waliin biyya bulchan malee mangistii ta'anii. Ministeriin jiru pirezidantiin kophaa ofii waa faraduu hin danda'u. Walii galteen malee. Dagadda iyyuu ofumaa murteessee ta'e. Hin ta'u. Akkasin godhin lamuu irra deebitee namni sittaara. Wallahi dhugaa keessa. Ati komitee ta'e sana jabeeffachuu qabda. Wanni ati nama kaawwanii caaltuun beektaa emotional taatee nama na arrabsitu. Namni kaan giifteroota ofii arrabsa. Inni kaan giifteroota ofii block godha. Sirrii miti. Akkamitti ati giifterootatti aarii baata? Giifteroota kan kee yookiin forget giifteroota nama as jalatti dhufee si laalu yeroo isaa siif kennee maqaa isaa laakkaamee namni 640 kun as jira. Maqaan kiyya dabalamee akkas ta'a laakkoofsi kun. So you have to have respect for all of them. You have to respect them. Abbaa fedhe haa ta'u yoo dandeessallee maqaadhaan yaa miti nagaa gaafadhu. Kanatu siifi nama kaan adda godha. Yoo hin taane amma warra kaan bollokanii nama bilookii goona jedhan isaan kaan maal as jalaa goota yoo giiftii naan finne hayi giiftii namaa kennu yoomirraa dirqama ta'e. Giiftii namaa kennitu malee immoo mana nama tokko seentee nama wajjin teessee naasoftu yookiin teessee hin ilaaltu eenyutu jedhe seerri kun yoon bahe isin kuma qabdanii komiteen osoo ati hin jirre seera kana tumte. Sun dhugaa keetti. Namni martuu fedhii mataatiin malee eenyu nama gaddisiise moo? Kanaafi nama bilook goona. Nama akkas goona jedhee warri asirraa nama sodaachisu. Jeenata rabbiirraa bilook nama godhan isaaniif fakkaate maal of se'an isaan? Sila eenyutu akkas jedha. No hin jiran warri waan akkasii jedhu alagaa ani amma asirratti beektan mana alagaatis nin deema mana oromootis nin deema amma maqaa namaa dhahee sittin himu malee yeroo tokkotti nama 200 nama 300 bakka irraa bilook godhi jedhanii ajaja kennanii jira. Bareedaa miti akkas. Dhaqee ani yogguu namoonni sun taphatan giiftii kennaa ture amma nin cufe bilook godhee dhiise hin dhiise. Amala qabaachuu qabda asirra yoo kan dhuftu taate haala amala gaariidhaan asirra dhufuu qabda. Bakka biraatti aartee eenyutti aarii boo asirra dhufta. Who you think you are? Who the fuck you are? Kana amma ati waan akkanaa kana qabdu mushkilaan akkanaa si biran jirtu dhuftee raa gootee kolfitee yogguu nadhiina alagaayyuu afaan si babbaddee taqaxa akkas ta'e jettu suutuma jettee akkuma jaarsaa malan. So bareeda san maaf jennaan emotional ta'anii akka nama arrabsuudhaan wanni gadheen hin jiru. Yaa anamma san sirratti hin argine. Nama bilook godhaa ka jettu sin argine. Nama ati bilook gootellee hin argine.
maybe dur yeroo dardara godhuuni malta amma sila already jaarsa waan taateef maashaallah kana booda an wata dardaraallee godheen beeku godh amaluma duraan qabu. maashaallah bareeda eeka amala gaarii kun amma kanaa laallee barjaa intala sii kennine intala akka lubbuutti jaalan. Maashaallah. Intala ofumaa keetii ati waan hawattee jaalattee fuute si fakkaatti nu hundatu duubaan si hawachuu ture bara intala. Har'allee nama meeqa jala galeeti yoomuma ibsaadhaan wal lolan jedhee qarriffaa qaratee taa'aa jiru meeqa kumaatamaa bar bakka hundarra. Zabanyaa taanee bakka hundatti waan isiin dubbattu hunda jala gallee eegaa jira si'uu akkasitti isin eeynu nuti isii akka itti eeynu sanitti. Dubbattu hunda Halo Saad. Sisha. Amen. Basi bakka. Maal tokko gulukoosi moo maali maqaan isaa ka godhattan sun maali isintu beeka. Ka godhattan tokko ka ija of balleessuuf ija kana irraa mammartani. Ijaan hin taphatan abuyyaa namni ija tokko qabu barbareen hin taphatu jedhan ijaan hin taphatinati waan gara ijaatiin si dhufani. Fuck off jedhin ofirratti balleessa abbaa fedhe haa ta'utuuti. Maakiin illee waan gara ijaatiin akkasitti dhufu. Akkamitti ijatti kana dibadhu ija kee of gubisiin jedhani akkamitti arraba kee gubisiin jedhan no qixaatii biraa ispoortii faa dalaga abuyyaa. Anas siidhaa mendagatin yogguu qixaatiin dhufe waan akkasii malee waan gara fayyaa keetii waan akkanaa nyaadhu waan akkana godhu hay arrabni kee yoo teesti godhuu didde isaantu si haakima si geessa. Ijjite yoo boochee dhiisuu didde isaantu haakima si geessa. Hin fudhatin qixaate akkana nagaan naa ture leenca kee jabaadhu gaa. Ayyee kaatillee. Ayyee asuma gadii si caqasna asumatti si mataazabnaa hin jirra si waliin jirra.